Eeyyeen kun hojii manaa keenya isa guddaadha. Hireen beeku. Amma gochi Dooktar Eebbaa bitaanatti galaa dhufeera. Ija keenya sirriitti banachuu qabna. Sitti nama. Maal jechuudha? Maal jechuudha jechuun maal jechuudha? Akkamittiin tasgabbaa? Amma sirra deebiin wal argine naan jecha akkamittiin hin tasgabbaa? Kana dura inni nama gaariidha naan jettee turte. Moo ati yaada keessa jirteetu? Namichi sun immoo ijoollee akkana ciree irbaata si affeeree maqaa abbaa keetiitiin itti jijjiirratta. Gahee gara dhigoo kee xumurteetta. Gamisti beeraa gamii. Of dandeessee tabar. Biddeen tolchuu akka waan guddaatti ilaaltan. Garuu karaa kamiin akka si gargaaru natti himi. Amma sitti mufa. Yeroo dhumaatiif egaa dadhabinni Dooktar Eebbaa argameera. Maali? Maaliif? Jaalala koo akkasiif hin ibsineefidha? Kanaafuu akka waan nuuf jajjeessetti shakkama gochuu dandeenya jechuudha. Maal Dooktar Eebbaa? Deemi. Ati yoo stetoskooppii yookiin limboo bittee waa'ee dooktarii garaan beekamu. Bakka irratti na bohaarsiteen. Garuu koo jalqabaa maalidha? Madda gammachuu fi madda kolfaa keetoo. Yaada jaallaa akkamii? Maal mootuu yaada kana? Annatutti.